Irreefi gaachanni sabaa Oboon zoonii lixaa godina qeellam wallaggaa aanaa hawwaa galaan gandoota afur keessatti tarkaanfii ilaalee isaa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Godina Harargee lixaa aanaa Odaa bultuun magaalaa baddee isaa keessatti ergamtoonni waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP daldalaa tokko mana hidhaa keessaa baasanii achi buutee dhabamsiisuu himan. Kirkira lafaa Venezuelaa mudateen lakkoofsi namoota du'anii 589 guutee jiraachuun ibsame. Waxabajjii 26,2026 ashamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Irreefi gaachanni sabaa Oboon zoonii lixaa godina qeellam wallaggaa aanaa hawwaa galaan gandoota afur keessatti tarkaanfii ilaalee isaa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Abdii fi gaachanni sabaa Oboon zoonii lixaa aanaa hawwaa galaan gandoota afur keessatti tarkaanfii ilaalee isaa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu hoogganni Oboon zoonichaa ibsaniiru. Irreefi gaachanni sabaa Oboon zoonii lixaa waxabajjii 26 bara 2026 godina qeellam wallaggaa aanaa hawwaa galaan araddaa baddeeyyii gandoota afur keessatti ganama har'aa barii barraaqaan mooraa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen humna diinaa hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo boonsaa argachuu ajajaan Oboo bakkichaa ibseera. Oboon zoonii lixaa humna waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP araddaa baddeeyyii gandoota garaagaraa keessatti hawaasa nagaa dararaa ooltuu irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhate kanaan mooraa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa araddicha keessatti argamu barbadeessuun injifannoo argateera. Gama meeshaatiin qawwee AKM3 hidhannoo guutuu waliin akkasumas kophiilee waraanaa garaagaraa dugda loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irraa hiikkachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Godina Harargee lixaa aanaa Odaa bultuun magaalaa baddee isaa keessatti ergamtoonni waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP daldalaa tokko mana hidhaa keessaa baasanii achi buutee dhabamsiisuu himan. Gabaasni oduu kanaa akkatti aanutti dhiyaata. Godina Harargee lixaa aanaa Odaa bultuun magaalaa baddee isaa keessatti ergamtoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP torban dabre keessa daldalaa maqaan isaa Obbo Muhammad Qadariyaa jedhamu mana hidhaa waajjira poolisii magaalaa baddee isaa keessaa baasanii achi buutee dhabamsiisuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbisanii manitti maatiin nama mana hidhaa keessaa baafamee achi buutee dhabamsiifamee kun wayita qaama dhimmi ilaallatutti iyyataniis deebii gahaa dhabuun bakka inni jiru dhabanii yaaddoo hamaa keessa jiraachuu dubbatu. Namni kun badii dalagee fi hirmaannaa siyaasaa kam keessaa harka kan hin qabne yoo ta'u jaleewwan murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP immoo maqaa inni hin qabne hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun mana hidhaa keessa erga tursiisanii booda achi buutee dhabamsiisuu ibsaniiru. Aanicha guutummaa keessatti ergamtoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP maqaa adda addaa hawaasni keessa hin jirre ofumaan itti maxxansuun erga sobaan yakkanii booda hidhuu, reebuu, saamuu, ajjeesuu achi buutee dhabamsiisuu fi manneen jiraattotaa gubuun miidhaa daangaa dabre hawaasa meeshaa maleeyyii irratti raawwataa jiran ammeessanii jiru. Kirkira lafaa Venezuelaa mudateen lakkoofsi namoota du'anii 589 guutee jiraachuun ibsame. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Kirkira lafaa Venezuelaa mudateen lakkoofsi namoota du'anii 589 gahuu dubbatan. Kirkira lafaa cimaa Venezuelaa mudateen lakkoofsi namoota du'anii ammallee dabalaa jira jedhu. Deengadda roobii kirkirri lafaa reektera iskeelii 7.2 kan ta'e kaaba baha Venezuelaatti mudate. Kuni ta'ee sekendiiwwan muraasa booda kirkirri lafaa lammaffaan reektera iskeelii 7.5 galmeesse. Kibba baha biyyattiitti mudachuun lubbuu namoota hedduuf mancaatii guddaa qaqqabsiise. Viidiyoo miidiyaa irratti qoodamaa turan buufata xiyyaaraa biyyattii dabalatee gamoowwan gurguddoon yeroo jijjigan agarsiisa. Kirkira lafaa mudate kanaan lakkoofsi namoota du'anii 589 kanneen miidhaman 3,000 gahuu mootummaan biyyattii beeksiseera. Ammayyuu namoota jijjiga gamoo jalatti hafan barbaachi kan itti fufe yoo ta'u, US dabalatee biyyoonni akka Chiilii fa'aa deeggarsa namoomaa fi ogeeyyii yeroo balaa erganiiru.
US ogeeyyii lubbuu baraaran erguun alatti deeggarsa doolaara miliyoona 150 karaa dhaabbilee intarnaashinaala meedikaal koorpii fi sagantaan nyaataa addunyaa Venezuelaaf ergiteetti. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.